Okay, assalamu alaikum. Jirtani. Rabbi galat galcha. Dursiisee qunnamtii tannuu kannuufi. Hedduun namnas jirna beeka. Garuu namin alanuu dhufnuun beeku. Sagantaa arra kan obboleeyyen keen ka waa'ee Muhammadaatiif dhufe sun laanchi diqa qopheesse waan guddaa miti sodaatti wal barachuuf. Anin jaarsin na dhalee gaaf tokkman seene birtaa yeroo guddaa haasoosa caqasa waan naan jedhu ka tureet mannuut seennaan kummaanii jedhena gaafate. Har jaarsin arra ka turreenen wallaale jedhe diqqo rakkadhe mana abbo ka turree wallaalteennaan lakkin wallaalle waan si gaafadheef qabaa'e. Maan kun ka turree miti jennaan kunoo dubbiinan barbaattanaa waggaa 10 yoo ta'ettu ka turreen saree taati jedhe na gaafate. Lakki hin taatu waraabees taati hin taatu maan taati ka turru. Soomaliit nu marsee qubataa. Ijoolleen teenta biraa aadaa afaan warra qabattee aadaa ufi dhiifte. Na waan naan jedhu haqteetteettu ka turreen sareen taatu. Nuyis Oromoo yoo arlaftaan jirre gaaf dhuftu ni dhuftii. Kanaafuu seenan teessan dhaloon keessan dhiikke jijjiiramuun qabuu naan jedhe. Gaafa san diqqaa. I think I was in standard 4. Gaafa nini secondary seen jalqabee afaan Swahiliitiin yeroo guddaa walalloo barreessee national media irraat gabbaatee it qabamee warrin keen ijjete na baasee I was a student. Gaafas secondary school jira university hin geenne. Swahili guddaan nam keenna kaas jirdhiyen ka afaan Swahili hin beeka. Hodi muhariri ningie ukumbini. Niyaseme hadharani yani kerayo moyoni. Mamangu simuoni sina furaha moyoni. Mamangu muhisani yuko wapi duniani. Mama yokaan harmeen nu gaafasson. Haarti fulaa isii duute uwaalam ni beeka. Haatin anammoo gaafas walallo sun keessooku Oromiya. Haatin tana dhalt fulaa isii duute uwaalam ni beeka. Tanammoo attii fi qoree gaafas soquut jiru Oromiya. Uzunguni arabuni aliyoko nambieni nimfuate kwa makini anitoe nyororoni. Mamangu muhisani yuko wapi duniani. Yoo sin lafa araba jiraatu, kaisin lafa faranjii jiraatu, fura jiraatu, fulaa isin jirnaa ibsaa hidha kan kanaarra hiituu hi hammadha ingotanti. Dheeraa walalloon keessa ba'uun danda'u. So hojiin tun hojii ilmoomati. Hojiin tun hojii ilmoomaan Oromoo soqa. Teenne 1991 asbaab rabbiitiin Oromoon laf dhufte. Moona kamuufuu ka baqataa ka Oromoon jirtu guldeemee keessa bule. Tikaan jalqabde tika bule. Turkaana guldeeme Turkaana bule. Ifoof dhagahallee deemee bule. Utaangeef marrafa deemee bule. Fuula kamuufuu kaasin jirtu guldeeme bule birtaa'ee wal barre. And then the journey started. Journey ka turree kaan jalqabne. Waan guddaa keessa baane. Waggaa 30 tokko waa'ee Oromoo kan qorannee faan deemnee it rakkannee alhamdulillah fuula nu ga'een tan geenne. Gaafisiin dhufte addaan facaatee maqaan wal waamtinnen gaafas intaloo wayii dhalee ta Oromoo ta abdii irra kutadde isi maqaa bilisumaa moggaas. She's now in secondary school. Fuula macha koozeedhaan jirti. Gaafasi an ijoolleen tanti dub guddatti. I only have 2 boys and a number of girls. I'm a father of many girls. Yes. So yeah. So bilisuma baase. Abdii kutachuu dhabuufi.
waan Oromoon kun diqqoo deemte nam dheetti abdiin kutatiin dhedhee intal maqa bilisumaa moggaaseen teenne muca dhiiraa argadde muca sun alhamdulillah maqaa eebbisa addunyaa akkinin iddoo guddoon adibte irraanfachuu dadhabe den muca sun maqaa eebbisaa baase teenne gaafa onana abiin mootummaan argateennaan gaal qallee karaa buune sirbine waan karaa nuu jirin beeku ijjitee ormiin karaa buute sirbite nama Oromootti mootummaa argateette gaal qaltee bar taphaa guyyaa halkan wal keessa deema ummatiin dhiite art gaafas intal wayii argate intal dhalannaan maqa gammachuu baase maqaan gammachuu ormaafi dhiira baasanii waan baasan garuu intal sun gammachuu baasu waan gammachuu baaseef rakkoon nu yeroo hagasii itti rakkan sun am rabbiin furmaat nuut kanne I thought now Oromos have reached their journey. So amma maqaa jijjiiruuf deema. So dhiyaaddaa 2006 asii deeme Eritiriyaa deeme Daawud Faash waliin teenne Kamal gaafasas jiraash waliin teenne wal barree achi gaddeebi'e soo qoqqoradhee waan qabsoo keenna hanfulaa isiin deemte fakkii isiin geette qubqabaa gaafa onanaa nagaa dhufaannaan ni gammada. I am tired. I want to see something now. Yeroo dheeraa objuutan waan halkanii guyyatti sinuuf I wanted at least something out of this process. So sunnen kuno akfula hanqachuu jirti kataatu garuu waan rabbiin fedhitta khairin teen gadnuu jirti abdiin kutannu anini I'm just happy to meet Oromos. Bif kam qaba ammaanti tam qaba ujiin sun tarabbiiti ujiin ammaanti tiyyaa miti tarabbiiti rabbiin nan fed qajeelchuu danda'a nan fed jallisuu danda'a مغلب القلوب قال الشيخ تشين كنوتي قلبي تنمت نمن جيجير نمن قدانسيس إيس وان أمانتي أن أمة أمانتي خراج جلاد بوسون دن دوجين سون تربيتي أمود يكر ربين ولتنوم كان مرمتشون دندو not when I'm happy not when I'm sad I've been like this نمن نبيك نبيكا I've been like this for years now Gan soddomaan tokko soddoma shanaan tokko ajenda biraan dubbar kanum dubbadda Oromoo waligalaa tokktaa waan bira dhaamsu biraan qabu objuu biraan neen qabu objumti tanum so hinga baabsa namni waa'ee politikaa kee jiru yeroo guddaa minda dubbiin fudhata isaan bulchuu danda'a so hinga baabsa as keessa baa I am the happiest man to meet you people. This man is my hero. This lady is my hero. Warjajjaba argite waan nu hojjatin hojjate. Waan nu yaadatin yaadatani. I don't know what you call candle. Ifa. Shawa. Shama. Shama ufi dungo ufi gubate baqe garu nama ifakan so at some point they sacrifice their life to save another life lubbu fi tolte rakko seente rakkatte hidamte kadibiif ifataate kan dagatamuun qabu we cannot forget this we will live to appreciate them we will live to celebrate them Muhammad Deeksison ilmooman jalqabe waan sodaannee dhaattu markan inni ni cabse namin daafanaan marro dhibba du'a beeddaa jannin takittum tok du'a ammoo namin daafanaan ganam du'ee galgal du'ee borinnen du'ee iftaan du'ee
So, guys, I'm proud. I'm happy to meet you people. I'm very, very happy. Welcome. Thank you. Asisani jira. Namu wayi duri obbolees irraajjeessanii namichi xiqqoo daafana. Duuba boguma obbolees keetii baaftennaan baaseedha. Maan akkam baaftennaan bedda kalee reebee warseene. Nam dhabe limwayii fuudhee galeeni taa wayaan hodhatan taan limdiqa wayaan hodhatan taan argite that was his effort. Man seene horiinne yaanu dura babbee bedda limtan dhargee limtanaan galeedhe. Nunneni warreebe limangal suni. We are here. Oh. Muhammad me. I know you will say a word. Sheikh will say a word. Aden will say a word. So mine is to welcome you. You want bira oromo todap. Anini magasunin hafa. Galgala gal sun hima. Warlim fude. An oromo edehima. Waan didika wayi hojjanna namiddu eni wala qaba man hida jira mbafna waan didika wayi social service hojjannu o didika akasi sumale waan oromo taani nan jirtu garu oromo morman jiruti gasati morma chufunna findem we will not so welcome hagasumedu fede. I'm happy to meet you people. I'm your brother. I'm here. That's the only message I wanted to